Seeraan koo ani bara 2009 dhufe 2009 waggaa tokkoffaa yuunivarsiitii Amboon dhufe asii jechuudha feestivaalii dhufee akkuma barattoonni garaa garaa irraa waan dhufaniif namoonni adda addaa waliin beeknu waan ta'eef kilaasii keenya akkuma galleen akkuma nama lallaalaa deemu waan jedhu akkuma galleen wal barre kilaasii gaafa galluu akka tasaa guyyichaan teessoo dhumaarraan ta'e fuuldura dhabee jechuudha ijoollee waan baay'inaan jiraniifu. Achi mucayyoon tokkos dhuftee na duuba teesse waliin beeknu eenyummaa ishiin beeku nan beektu aaraadha jechuudha nolachuu ishiin mucayyoo Ambootii ani gara biraarraan dhufe gara buraayyuurraan dhufe ashitti fudhadhe qophaa'e achi waan jalqaba dhufneefiyyuu hundi keenya nagaa wal gaafannee maqaa keenya walitti himnee baane malee wanti biraa jiru kanaaf ammuma guyyaan dhufaa deemu ammuma namnis nama baraa deemu anis itti dhiyaachaa deemu ishiin itti dhiyaachaa deemte wal baraa deemu. Kanuma keessa darbee utuma kanaan jirruuti ammuma ishee argaa deemu akkan jaaladhuuf hin beekaa deemaanis nan jaaladha baay'ee akkan jaaladhu nan beeka garuu itti bummuu hin dandeenye nan sodaadha waan ta'eef silaa haaraadha akkuma ittiin jedha bilbila ishiyyuu akkatti fudhadhu waan hin qabneef hin gaafanne guyyaa tokko barsiisaan guruup workii nuu kenne barsiisaa Ingiliffaati ganama sa'a 7 walakkaa irratti qabna kilaasii. Nu kenninaan boruutti akka hojjetamee dhufuuf namoonni shan bakka jirtanitti walitti qabamaati nama shan hin gurmaa'inu jedhe nama shan keenyan ishiin guruuppii tokko ta'anii jechuudhaan ishiin ijoollee sadii mucaa meettatii tokko mucaa geedooti ana dabalatee nama shanii sa'aatii 9 irratti dhufnee akka mari'annuuf walii gallee galle ani ishee arguudhaaf sa'aatii 9 sun natti dheerate kanaaf guruuppii liidarii waan ta'eef ganamatti an deebise. Sa'aatii 4 irratti koottati amma 5tti wajjin mari'annaa kan jedhuudhaaf maaliif ani kophaa kiyya yoon ofii kiyyaa mari'adhee maal jedhee dhaqe isaanis hin gaafatan waan ta'eef dhabtiin immoo walitti achi dhufnee wal arginee gallee bilbila wal qayyarree ijoollee hundaaniyyuu wal qayyarree galle isaan arshananiin jechuudha achi waggaa isaallee dhufeera amma gannaa kanarratti galle amma ammaatti gaafii jaalalaan dhiyeessineef garuu nan jaaladha. Eegan galee ayyaana gannaatiif biyya tureen akkan jaaladhu sirriitti immoo mirkaneeffadhe maaliif amma irraa fagaadhu sun akkattan yaada ture bakka guyyaatti yoon bilbiluufi baadhe bilbiluufi ammoo ishinnaa bilbiltu yoo bilbilli biraanaa bilbilame ishinnaa bilbilee laaltarii jedhee laala kun kanuma osoo jiruu dhufee gaafii jaalalaa dhiyeessitti maafin muca'oo kana silaa jaalatte akkas naan jedhan ijoolleen hiriyoota kiyyaa anis maafan hin jaaladhu maafan hin gaafadhu jedhee ishiitti guyyaa jimaata galgala qidaameef sanbata waan mana ooluuf hojjaa duraatti natti himti silaa jedhee tana guyyaa jimaataa gaafii jaalalaa dhiyeesse. Anaan jette ooyin jedheen dhuguma jechaa jirta boot maaliif nan yaadne waan ta'eef ishiinis garuu goddanyoota ishiirraa akka na jaalattu nan beeka dhaga'eeras anis goddanyoonni kiyya kalma natti himaa turan ishi guyyaa 3 naaf kenni itti yaadee sitti himaa naan jette yoom natti himtu gaafa kilaasii dhume yoom wiixata isheedhe wiixanni naa dhufuudhaaf guyyaa 3 sun waggaa 3 natti ta'eera dhuftee galgala sin barbaada naan jetteen meeseejii na barreessite isaan booda ishii jedhee wal argine natti haasoftee hunda isaa akka hiriyaan qabne dhaga'eera maal jettee natti odeessitee ishii jedhee walii gallee anis jaalala ishiitti booji'ame ishiinis immoo jaalala keenya waliin jammarree jechuudha. Tolemee Anaaniyaa egaa ati barataa yuunivarsiitiiti namni tokko maatii isaa faana turtii taasise gaafa maatii keerraa adda baatee gara yuunivarsiitii deemtu wantoota garaagaraa si mudata addunyaa ati akka daawwitiitti keessatti of ilaaltee of bartu namoota garaagaraa faana wal bartuudha barattoonni baay'een harka maatii isaanii keessaa ba'anii gaafa yuunivarsiitii seenanii namoota garaagaraa wal baru san keessa jaalalatti kan kufanis ni jiru. Achirratti immoo inni guddaan kaayyoon manaaf ba'anii barumsa garuu dirqama osoo hin jaalatiin jaalalaan qabamtaa barattoonni hedduun barumsa isaanii gatanii kan deeman jiru achitti sammuu isaanii kan tuqamu jira sababa jaalalarraa kan ka'eetti meeqa san keessatti osii maaltu si mudate? Anaan wanta achi keessatti na mudate mucaa hiriyaa kiyyaa nan qaba hiriyaa kiyya yeroo jedharra obboleessa koo jedhee naa salphata maaliif dirreen qo'annaa kiyyaa wal fakkaata bakka tokko rafne bakka wajjin deemne sa'a tokko gargar hin baane. Waggaa lammaffaa irratti nuti immoo akkuma deebineen naannoo ji'a 4 barannee isaan booda ji'a 2 hospitaala deemne. Kanaaf anaa fi mucaa isa tokko hiriyaa kiyyaa Hincinni nu geessa adaa bargaa jechuudha. Mucayyoo kanaaf immoo isa immoo geedoo gahe. Mucaan kun hiriyaa kiyyaa irra obboleessa koo yoon jedhe naaf salphata waan ta'eef akka obboleessa kiyyaatti waan tokko wanti wal dhoksin hin jiru aniifin waa'ee ishiis hin beekaa jechuudha.
Achi isaan lamaan geedoo ga'ee nuuni cinni nu ga'ee walii bilbilaa bakka wanti tokko nu gidduun jiru oduu namaa maalii yoo nu odeessu garuu itti himnee waan ishii jaaladhuuf ishii namaan ishii na amanti wanti tokko nu gidduun ture. Mucaan hiriyaa kiyyaa kun bakka tokko isaan ga'ee na bilbilaaf walirraa fagaanne ishiin geedoodhaan immoo cinni jira bilbilu maal otuma haasofnu guyyaa tokko bakka kana booda nagayeeraa waa'ee keessa dhagayeera hundayyuu ana dhoksaa turtee naan jette maal asi dhoksee jedheen nannee bakka jirus hoggaasanitti misaa dhabaanee jirra misaa nyaachuudhaaf nyaanne maalan balleessee jennaan bakka waan dhoksite jira jette maal ati hiriyaa qabde jedhanii akkasitti dhagayeera hundasaa maaliif nama biraa ta'e shakkitu mucaa inni booddanyaa kiyyaa halkan guyyaa wajjin hunda yeroo dirree qo'annaa keenya laabireerii wajjin deemnurra yeroo waan dhageesse inni aniif inni jechuun tokkuma akka tokkootti nuuf beekaanis kanaaf inni mucaan hiriyaa qabaati maaliif akkasitti ta'e jechi bilbilee fidammaaf akkasi gootee akkasii maaltu badee rakkoo gidduu keenya jiru maa inni gaafadhume jedheen isaan dhiisi ishiin asitti doktora wayii faana waan ta'e jammarteerti wajjin bilbilaan haasaa jiru naan jedhe akkamitti maaliif anaaf ishiin hiriyaa koo jalqabaati namni ishii duras booda jaaladhe jiru ergasii jechuudha ani dursa gaafa na dhufus barnoota koo xumuree booda jedha malee nan jaaladhee yaades hin beeku garuu waan akkatan jaaladhee keessa koo dhufte bakka tokkichumaan hunda koo dhuunfatte kanaaf mucicha gaafannaan dhiisii anaaniyaa ishiin doktora tokko faana wanti jammartee walii bilbiluu wajjin deemuu naan jedhe akkamitti ta'a kun isheedheen bilbilaan irraan kaastu isaanan itti erga inni nu lachuuyyuu achitti cufeera inni hiriyaa qabadheeni akkanaan bilbille godhe ani immoo yoon itti mettini mudhaqe. Dhiikan osoo haasoftu hiriyyuma keessi jaalatu namuma takka obboleessaatti mararfatta akka ofiikeetti ilaaltutu isin gidduu seenee jaalala keessan jeeqaa jira malee isheen nama jaalatte hin qabdu. Waan tokko ittiin hin jiru. Inni ofiif ishee jaalateeti. Isatu beeka garuu anaan yeroo na arge. Siin kan biraa sitti hima isheetti kan biraa gidduu deemaa jechuudha. Gidduu deema. Ani immoo mucicha ishiinis wanti isheen amantuuf hiriyaa kiyya waan ta'eef qixxee na laaltutti isa laalti. Inni amanti waan ta'eef anis mucaa kana isa malee hiriyaa biraas baay'ee maaliin qabu wanta kamiyyuu wanti wal dhoksinu hin jiru nama biraarra yoo dhageesse garuu anaaniyaan akkas guyyaa tokko as teenye jirra wajjin teenye kilaasii qabnaa waayifaa jira bakka san fayyadamaa jirru dawwalaniif anaaniyaan kinoo kaa hiriyaa isaa wajjin taa'aa jira jedhaniin ishumarratti dawwalanii jedhu achi anaaniyaan moo eessa jira micoo tokko faana taa'aa jiru garuu anaa wal bira jirra. Hiriyaa keessa dhiiraa wajjin immoo ishuma faana wajjin jira ishiirratti bilbilanii akkas jedhaniin akkasii isheen ergasii maanta tokko nu gidduun galle maaliif hundi isaa yoo akka soba ta'e beekneeti jechuudha mucichi ishiin isin dhuftee naannoo ji'a tokko waan akkasii naa isin bilbiltu anis ishiidhaan bilbilu narraan kaastu garuu yaadni koo paarsentiin walakkaa darbaan achi jira ishii bira achi guyyaa tokko dhuftee kanarra gaafa dhufe ija keessa na laalan attaasoftaa naan jette ishiin jedheen dhufe sanbataa fidnee dhufne cina gaafatte na waamtee as kaaffeen tokko hin jirti as yuunivarsiitii dhufa bira akkasitti hiriyaa qabdi jedhanii micoo akkanaati ati immoo otoo qabdu immoo maaf anaan akkas naan jetta maaf namiita naan jette eenyu akkas anis kanan dhagaye doktorii tokko faana ati akkasitti haasofta jedhamee abalurraa dhagaye nadhaan sabaluun natti mee nu lachuuyyuu gidduudhuma sanitti dhiibnee jechuudha isa kan of keessaa baafne maaliif jaalala keessatti namni sadaffaan akka hin barbaachifne yookiin anaaf ishiitu wal bare waan ta'eef wanta nu gidduu jiraniif ishiin yoo furanne malee namni sadaffaan hin barbaachisu. Hiriyyumti jaalattuyyuu amanuu akka hin qabnedha gidduu keessa seenee sin jeeqa waan ta'eef. Kanaaf namni baay'een immoo amma feete yoo jaalatteyyuu amma feete yoo amanteyyuu irratti of gatuun natti fakkaatu akka kiyyaatti waan miidhamee argeefi jechuudha. Jaalalaan maraachuun kan jedhamu sun illee anaaf naafifee jira. Hin maraatu dhugumaa kan jedhu. Inuma maraatu jettaa? Hin maraatu kan jedhu mirkaneeffadheera kan. Ati jaalalaan maraatteetta jechuudha. Carqiidhuma gattee hin deemne malee. Bareedaadha. Yeroo jaalalaan maraattu kana egaa ati jaalalaan qabamteetta keessaayyuu saatiin itti qo'attu qo'annaa si jibbisiisuu danda'a. Hiriyoota kee faana walitti dhuftee haasa'u si jibbisiisuu danda'a. Nama jaalatte sana faana isaa 24 osoo dabarsee si jechisiisa. Barataa yuunivarsiitii ta'anii immoo kun akkamiin ulfaatu? Hin ulfaata. Barumsas kan manaa baay'eef kaayyoon koo boru maatiin koo kan na barsiisaniif boru nama guddaa ta'a nama nuuf ta'a nu gargaaraa jedhaniiti waan ta'eef asii immoo ishii dhiisuuf jireenya barnoota koo dhiisuuf immoo borutti biddeennaaf ta'anis kan itti boqoddu jechuudha wanti har'a dadhabbii qaba boruusaa immoo akkasuma faayidaa qaba itti gammadu waan ta'eef kanaaf ani guyyaa tokko
jedheera. Bakka oduudhuma namaati. Otoo wajjin jirru dawwalanii maal jedhuuni ishiin hoggasuma na gaafatti kalmatti ani guyyaa torba kana keessatti guyyaan tokko rafti qabu hin jiru. Maaliif barnoota dhiisuudhaaf maatiin koo waan meeqa kan natti xaaranii nagaa boru nama ta'aa jedhaniiti. Asiisa kana dhiisuudhaaf otoo hin beekin of keessaa baasuu hin dandeenye. Kanaaf waan an godhu dhabeessumaan akkasumatti lachuusaayyuu otuma minya otoo hadhaa'uu liqimsu otuma argummoo akka nama argina akka abjuutti fudhee kaayyoo koorra waaqni baranaan ga'eera. Tole mee tokko gaatii fi isheen akka soba ta'ee namni si gidduu deeme walitti sinna qofii keessaniif hubachaa deemtaniitu. Mee hiriyaan kee ati jaallattu wajjin barata akka obboleessa keetti ilaaltu suni sababan akkas godhuuf teessee haasofsiisuu hin dandeenye? Ani guyyaa sanirraa kaasee isa faana haasa'uus waan biraas hin barbaanne. Maaliif ani otoo yeroo sanitti bilbila na yaalaa kaaste yookiin waan biraa jedheen yookiin ishinnaan jettee adda baaneerra. Otoo adda baane immoo ani barnoota koo kanas nan xumura jedhee waan hin yaadneef inni anaaf godaannisa koo ta'ee argame sirumayyuu keessa kootiin waan hin banneef. Maaliif boruuf har'aaf yoo miidhameyyuu boruuf baruu sanaaf ta'a. Nama akkanarraa waan hin argeef hunduma isaayyuu dhiisee fi nagaa nan gaafadhaa wajjinan deema bakka wanti biraa hin jiru. Garuu akka durii iccita keettiin himtu waliin hin haasoftu. Tole mee ergasii ishee faana akkam taatan? Ergasii waggaa sadaffaa irratti bakka oduu namaa baay'inaan dhadhabe. Ani fi ishii wal jaalachuun namoota baay'ee dhiibboof gaaffii baay'ee ta'e maaf wal jaalatu maaf akkas godhu maaliif kan jedhu. Nuyi garuu qoosaa ture. Yoo namni maaliif inni har'a walitti dhufeenya keenya jibbees jaalatus nuunumaa nuti lamaan wal amannee wajjin jiraanna jechuudha. Jaalala keessatti immoo inni guddaan amanamummaadha. Nama jaalattu hin amanta garuu irratti of gatuus baatu waada waliif gallee jira. Amman ija kiyyaan argutti hin amanu kan jedhu. Anis ishiinis. Kana hundi anis ishiinis kan amannee jirra homtuu hin turre. Achi waggaa sadaffaa irratti semesteera tokko eega barannee booda koronaan dhufe. Amma semesteera sadiitti nagaadhaan bakka dirreen qo'annaa keenya jaalalli keenya isuma duraa nuti har'aaf dubbannee hin beeknu yeroo haasofnu jechuudha. Amma akkasumatti sin jaaladha maali osoo hin taane boruu keenya akkas goonee boruuf bakka kaayyoo keenya footee malee guyyaa tokko isaarra sin jaaladha asitti barataa taanee asitti dhiifnee deemnu miti. Boruuf kan boruutiif dubbanne. Achi waggaa sadaffaa irratti semesteera irratti akkuma bireekii fidneen koronaan dhufee gale. Walii bilbillaa guyyaatti yoo xiqqaate gisee 4-5 walii bilbila. Qursii irratti, misaa irratti, irbaata irratti gidduuttis. Maaliif baay'een ishii jaaladhaanis. Ishiinis baay'ee akka na jaalattu yoon ergixanyaa ta'uu baate amma na jaalattu hin beekuus. Garuu akka waan na jaalattuutti natti odeessaa ture. Kun karumaa osoo jiru guyyaa tokko galgala naa bilbilte. Bara haaraatu dhufe. Koronaadhaaf amma galle ka biyya jirra hundi keenya yeroo murtaa'eef adda baatanii turtan. Guyyaa tokko naa bilbilteeti ayyaana bara haaraa Adaadashii Adaamaa jirti. Adaamaa deemuudhaaf ani naan jette. Adaamaadhaa maal gootaa jennaan Adaadaan kiyya ayyaana kootu nu bira horii jettee. Abbaa ishii baay'ee sodaatti. Maaliif nuti yeroo wal arginu iyyuu otoo akka kaanii wajjin guyyaa tokko guyyaa lama wajjin ooluu hin taane sa'aatii tokko sa'aatii lama yookiin akka nama ergaa dhaquutti baate mucayyoo asitti waan taateef eessa dhaqxaa jira. Kanaaf Adaamaan deemaatti ishee Adaamaa deemte. Achi maarree koottas Finfinneetti nu dubbistuu reennaan makiinaa siin achi ergan taarga isaa qabataniiti achitti na eeguu jette. Ishii jedhee fudhadhe. Achi Adaamaa turtee ayyaana achi ooltee ka ayyaana irratti maatiin ishiin bura daffisteeti naan jette kanatti himte ofishiitiif. Inni abbaan manaa inni Adaadashii fuudhe sun hojjetaa mootummaati. Hiriyoota qaba mitiire hiriyootuma isaasaaf akka wajjin manatti guyyaa ayyaanatti waan ta'eef fudhatee gale. Fudhatee galee mucayyoo kana achitti arganii mucayyoo kun maali keeti jedhanii gaafatan. Haati manaa kiyya Adaadaa ishiidhaaf taati jedhanii achi baqqaan immoo ishii fuudhuun qaba jedhee maal jedhee itti mee akka Adaadaatti man godhata. Adaadashii bira ga'ee Adaadashiis gaafatte. Hiriyaan qabaa jetteen. Maal hojjeta barataa ganaa barataa jaalattaaree jetteen. Ishiin kana hunda isaana akka dubbii odeessanii fixanii naa bilbiltee natti himte akkas jedhu. Kanarra oon gale naaf fayyaa jette. Ishii galii jedheen Ambootti jechuudha. Ambootti dhuftee mucaan kuniif mucaa inni goddanyaa isaa abbaa manaa ishii fuudhe fi isaan goddanyaadha. Adaadashiitti waan baay'ee maa ture na fuudha maal jedheeni itti meera. Adaadaan mucayyoo bilbiltee caqacaqaa turte. Maatitti illee himteerti akkas jetteeni.
achi dhufanii waraqaan akka argamu goosifte adaadaan isaanii jechuudha. Dirqamaan iftoon ishiin hin jaalatiin moo osoo walii galtee? Ishiin maatii ishiitiif ijoollee lama qabu. Garuu abbaan hiriyaa qabdu maali jedhanii gaafatan. Haadha ishiitti matti malee jechuudha. Kanaaf inni akkas jennaan waraqaan akka ergamu adaadha ishii sun goote. Waraqaan ergamee guyyaa 3 tura. Deebisuudhaaf jechuudha yookiin fudhachuu yookiin dhiisuudhaaf. Naaf bilbiltana guyyaa 3 waraqata erganii yeroo anaanii akkaman godha akkasitti adaadaan kiyya naan loltee abbaa kiyyatti sin teertee. Ani amma bakka guyyaa 3 yaadan deema karaa nyaataa nyaanni jiru. Garuu maal ta'a laata maal deebisti laata kan jedhudha. Abbaa ishee akka sodaattu waan beekuuf dirqamaan akka waraqata fudhattu hin godhu. Yookiin dirqama osoo hin taane abbaan ishii yoo jedhe kanuma malee dirqama biraas mucayyoo hin dirqamsiisan isaan. Kanaaf maal gootaree maal murteessite atiin jedheen adaadaan kiyya amma bilbiltee isatti odeessaa turtee ani immoo biran turree haadha kiyya natti meette. Inni haadha keetti himteetu akka abbaa keetti bungoo tureennaan ishiin immoo ittiin himtu kana. Maaliif adaada ishii sun haadhattis mucaa barataa yaalattee mucaa maal gooti waan jetteefidha. Kanaaf haatis keessaa baate. Roobii naannoo sa'aatii 8 ani kuwaasa taphachaa jira. Achi naannoo Buraayyuutti jechuudha. Mucaa hiriyaa kiyyaa tokko faana kuwaasa taphachaa jirraa naa bilbilte. Bilbila haaraadhaan. Bilbila ishii sibiirraa fuudhatu. Bilbila haaraadhaan naa bilbiltee mucaan inni kuwaasa taphachiisu qabaa jira bilbila. Dhiisii jedheen. Haaraadha bilbilli isaa naan dhiisi bakka haadha bilbiluu jedheen hin beekneen. Deebistee bilbilte. Isuma duraatiin dhiisiin jedheen. Achii sadaffaa irratti miseejii ana dawwalee naan jette. Achiin oggaa ana ishiin jettuun oggasuma dawwalee eloo akkam fayyumaa. Otoo fayya nagaadha ittiin xumuriin boo'ichaaf fixxe. Anis miilli koo nama bishaan keessa jiru bakka gara itti deemus yookiin akkasutti dhaabadhe meedaa keessa maali naan jedhu mucaan inni hiriyaa kiyyaa immoo hin beeka ishii inni achi jechuudha. Nama bishaan keessa jiru ta'e ofirra gattaa'e tokkicha bichaa taa'u koo na yaadadha. Awwaara keessa ta'e maalirra ta'e hin beeku. Teenyan dhufe maalni maal taatee naan jennaanii meeseejii na argite ammasumatti. Meeseejichi anis kana booda dirqama maatii kiyyaaf jedhee too waraqaticha fudheeraa kan jedhu naaf ergite. Ammas irra deddeebi'ee ilaal dhugaa naa ta'u natti ta'uu dide. Achuma taa'ee naaf ayin allaalaan funyaanni dana funuuna jira. Ani hin beekne akka funyaanni funuun maal taateedhaan namni wanta ta'e dhukkuba yookiin gaggabdoo yookiin waan ta'e qabatanii ijoolleen meedhaan natti naanna'an. Achi mucaa maayin amboo nageessi amboon deemaan jedheen makiinaa qaban. Amboon deemu maal goota amboo akkas kanaafuu amboo deemuu qaba jedheen achumaa ka'ee caamma baafannee taphachaa jirra siliipperii makootiin qajeelee amboo dhufe bakka dhufu hin beeku garuu amboo dhufee eessa bilbilli ishii cufaadha hin hojjetu bakka bilbila namaatiin ashiirraa fuunaan namaatiin meeseejii na argite. Dhufee safaruma isaanii gara yuunivarsiitiitti awwaaroodhaa kaasee amma dhufutti namni karaarra yaa'u hundi qo'ishuma ishii miti ishii sun jechaan deema. Maali naannoon ishii natti fakkaata? Jaalala waan ta'eef. Achi dhufee balbala isaanirra makiinuma keessaa teenya. Zim jennee teenya. Sa'aatii 8 natti hin ta'e naannoo sa'aatii 11 tas geenya. Uma teenya. Namni abbaa kanaa hin jiru maaliif hin beeku bilbila gabbaa'e jechuutti bilbilli ishii hin hojjetu yoo ishii naa bilbilti malee waa gochuu hin danda'u. Nama itti bilbilu hin beeku. Zim jennee teenya naannoo sa'aatii 1 asii kaan. Kanarra kaa'e nan deema ta'e nan dhaabadha ta'e waasaan beekuun. Ishiinis guyyaa goddanyaa kiyyatti bilbilte. Isaan immoo bilbiltee waraqata maatii kiyyaa akkasitti fudheera waan ta'eef anaanii aan akka miidhamne jetteen isaayis ergite. Ijoolleen naa bilbile. Amma bilbila keessaa fudhutti nan gammada. Yoo fudhe garuu ishii miti waan ta'eef achumatti nan deebisa hin kaasu. Achi anasii nan deebi'ee galee erga guyyaa saniitti akka Adaamaa deemtu dhagayeera. Adaadha ishii dhuftee Adaamaa fuutee akka achitti barachuudhaaf jetti dhagayeera. Garuu Adaamaa jirtii ishii malee erga guyyaa sanii dhagayees argees hin beekan ishii jechuudha. Anis naannoo torbee lama bakka maalifan jaaladhe yoo jedhees haa ta'u ofuma kiyyaafan ofii deebisa maafan jaaladhe bakka yoo jaalatamuu baachuu dhiiseeyyuu jaalachuu danda'u waan tokkicha dheen ofii kiyyaafan of shawwadaa dhufee amma naannoo ji'a arfaffaati kinoomtuu hin jiru bakka. Garuu mee kanarraa immoo namoonni biroo maal baratu jetteetu yaadda? Ani kanarraa namoonni bakka barnootaaf yoo deeman nama isa irratti of gatu amma fedhe yoo jaalatan iyyuu nama irratti of gatanii bakka ishii kana nan jaaladha jedhee irratti of gannaan miidhaa guddaa keessa seenu. Ani dhugaa dubbachuudhaaf
otoo yeroo barumsaa ta'e waan baradhe itti deebi'ee baradhatti fakkaata. Yeroo koronaa sanii waan ta'eef jechuudha. Achi jira ijoollee bakka waan tokko naan jedhanii maal jedhanii dhiise. Jedhanii akkasitti irraanfadha amma tokko. Garuu amma yoonaa bilbila haaraa tarii ishii taalaata jedha. Tarii ishii taalaata jedhee waan yaaduuf amma sammuu koo gar tokkotti goreera barumsa irratti goreera. Kanaan booda garuu nama jaaladhas jedhee hin jaaladhus yoo jedhe soba dhugaarraa fagaata. Kanaaf hin jaalattamani. Amma immoo duraaniyyuu barataadha siin jedhaniiti maatis jira waan ta'eef hojii hin danda'u bor yeroo baay'ee ilaalchi badaa wayii ni jiraata. Ati barataa taate jaalachuuf mirga guutuu qabdi. Namni tokko waggaa 18 ol darbinaan jaalachuus danda'a jaalatamuus danda'a. Isaa gadi rakkoon kan jiru. Garuu maatii biratti kun hiyyeessaa inni homaa sii gochuu hin danda'u. Kun barataadha maal qaba eessa ga'uusa maaliin beektaa. Inni guddaan hundumtuu kan sadarkaa gurguddaa irra ga'e barumsa keessa darbeeti. Ilaalchi akkasii yeroo hedduu hawaasa keessatti ni mul'ata waan ta'eef barataa waan taateefis jaalalli kee daanga'uu hin qabu ture boru iddoo itti baatu waan hin beekamneef jechuudha. Guddaa galatoomii jireenya kee keessatti seenaa jaalalaa kee keessatti mudannoo si mudatee fi nu muuxannoo kee nuuf qoddeetidha kan jirtu waan nu qoddeef guddaa galatoomii. Illee waan keessumaa gootanii naaf turtaniif guddaa galatoomaa.